Deebisi haa ta'u nu fudhatee abaduu deebisi. Dhugaan deebisi. Deebisi. Isaan gadi naqu kana namni funaanu hin jiru. Namni kuma lama fi lama dhaggeeffadhu qamaanii haa Gadi naqu hin jiru wanti gadi naqu hin jiru. Diigi nu diigi. Diigi. Dhaggeeffadhu. Arsama hin dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu shi dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu hin dhaggeeffadhu. Adeesoo dhaggeeffadhu. Hin dhaggeeffadhu naa deebisi dur. Baay'ee seexanni dhala namaa keessa jiraachuudha kan inni uumame. Na dhaggeeffadhu itti miti ishi dhala namaa keessa jiraachuudhaaf kan inni uumame etteetta. Baay'ee gaaffii bareedaa. Dhala namaa keessa seexanii dhaqee hin galle taanaan seexanan si keessatti ergeette maaliif keessaa ifataa turte maqaa Yesuusiin. Utuu ammas achiin ce'in adeemsa kee sirreeffachuuf kana deebisaa harta wanta ta'eefi ammas adeemsa kee sirreeffachuuf kana hasaarta maqaa Yesuusiin seexana iyyisiiste ittamoon iyyisiisin ishee kana dura naa deebisi. Amma baay'ee tajaajila kaleessa tajaajilaa turre yoo haasofni addisu dhiisitti hafuun siin jedhe. Isa kaleessaa miti. Asitti naquti. Asitti naquti. Qabxii biraatti hin darbinu. Maqaa Yesuusiin seexana iyyisiiste ittamoo hin iyyisiisne. Hin iyyisiifne. Hin iyyisiifne. Halkan gaarii siif haa ta'u. Ciao. Hin dadhabde gool hin dadhabde. Gool hin dadhabde. Ija koo duratti seexana iyyisiisaa turte. Ija koo duratti maqaa Yesuusiin seexana iyyisiistee maqaa Yesuusiin namni rakkatte iyyuu ni iyyiti. Adaraa wangeelaa. Ija koo duratti har'ammoo uummata hamma kanaa duratti irra deebitee har'as irra deebitee moo? Irra deebitee moo? Madaasaatti madaa orfaa harta ammas? Lakki inni madaan qabu inni madaan qabu. Yesuus madaas hin qabu? Madoobneesiif? Lakki an madaasa orfaan jiru kaan ammas wajjin haasa'an jira. Ati amma loojikii akkasii dhiisatti keessaa bahi macaafaa madaasa orfaa hirtachuun. Akkas taanaanii? Yesuus inni madaa hin biran jiru. Waan qabatamaa somnannee galle mini miidiyaa kanarratti hin buuna yoo ta'u baate. Yesuus inni madaa na biran jiru kaa. Yesuus inni madaa amma na biran jiru naan. Dhuguma amma si biran jiru tekekkele. Namatu si bira jira malee Yesuus inni madaa hin jiru dhuguma kee isa kana biraabor darbiteetta isa kana argatteetta si biran jiru. Hin jiru. Kan jiru si bira jira malee Yesuus inni madaa si biran jiru dhugaa keeti garuu ija koo duratti. Hayyuutti iddoo konfireensi hidhattutti magaalaa sabbataa bakka garaagaraa iddoo deemtu madirakii hundumaa irratti maqaa Yesuusiin ija koo duratti seexana iyyisiistu utuun si argu Yesuusiin hin iyyisiisne jettee yeroo lammaffaa Yesuusiin hin fannistu utuun ilaalu. Kottu gadi buusika. Dhugaa nagaan buli. Hin dadhabde. Maatiyoos 18 dubbise hin dhiyeette macaafa sakamiin fudhachuudhaaf hiriyati. Eshi kutaa amma ati dubbiste sana maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluu isa jedhu keessatti sadan waaqayyo tokko hin jedhu eessaa fiddeti isa waaqayyo tokko bakka jedhu sana eessaa fiddeti fidime irra deebitu. Jeera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 eenyu waame kana naa deebisi durra dhaqee boqonnaa tokko lakkoofsa 26 eenyu waame iddoo sanatti. Ergamoota waame abaluu waame Yesuusii waame. Ergamoonni turaniiru. Ergamoonni turaniiru bara sana. Ergamoonni yoom uumamani? Ergamoonni gaafa isaan uumamanii isa uume beeka waa ergamootaa bara akkasii uumamanii yeroo akkasii uumamanii minaamin kan jedhamu. Waaqayyo tokko kan jedhu eessaa fidde kutaa sana keessatti. Maatiyoos irraa dubbiste mini waaqayyo tokko deebinaa dubbisi. Ammas waa fidde ajaandaa kan biraa fidde ammas dhaggeeffadhu. Bara sana ergamoota ture. Seera bara seera uumamaa Wangeela Maatiyoos irra deebinaa dubbisi. Wangeela Maatiyoos miti uumama isa jalqabaarraa kaana yeroo sana hin baqatiin. turre naan jedhe. Turanni si maallaqa shinaan waa'ee Sillaasee haasa'an jira waa'ee ergamootarraa haasa'an jiru. Eenyu akka waame waa'ee Sillaasee beekuuf waa'ee uumamaa beekuun dirqama keeti. Waa'ee macaafaa beekuu fi qola macaafaa beekuun dirqama keeti. Qola macaafaan beekin keessa macaafaa beekuun dandeessu waan ta'eef. Akkasmiti. Hin baqatiin. Hin miliqiin addisu miliqiin dhaggeeffatu. Miliqaan jiru isuma sirrii qoy bara kakuu moofaa keessatti seera uumamaa boqonnaa tokko ergamoonni turan. Hin miliqiin dhugaa walitti ni dabarra. Namoonni as jala jiran dogoggoruun qaban. Addisu namoonni as jala jiran dogoggoruun qabani. Wangeela Maatiyoos irratti dhaqaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin waaqayyo maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqayyo tokkootiin isa jette
irra deebiinaa dubbisi maaliif macaafa iyyisiistuusin maaliif macaafa boosiftuusin maaliif macaafa waccisiiftuusin eessa waaqayyo tokko bakka inni jedhee irra deebii dhiqinaa dubbisi kuticha. Adeemsa ammas dogoggorteetta. Macaafni waca hin beeku. Macaafni iyyee hin beeku. Asirratti sirreeffadhu. Waan uu jedhee natti fakkaata naan dhugaa rabbii waan jedhu natti fakkaata. Dhugaa kee gaafa namni Oomaa Mirtuu Hayilamaariyaam Dassaalenyiif interviyuu irratti gaaffiidhaaf dhiyeessan. Hayilamaariyaam Dassaaleen maaliif Oromoof ilaalcha gaarii hin qabaatu jedhanii gaafannaani ilaalcha gaarii dhabee miti qaroo ija isaatu waan jallateef malee bal'aa waanta ta'eef ilaalcha jallaa waan qabu isinitti fakkaate sii galee ayyaanicha keessaa hafuuricha keessaa waan baateef sitti fakkaate malee macaafni keenya iyyee hin beeku hin iyyisiisa malee. Ati sittiin iyyisiisaa jirra waanta ta'eef jechuudha. Dhaggeeffadhu. Hafuuricha keessa koomentii dubbisaa hin haasa'in abdii of danda'e haasa'i. Narratti cufaa yeroo maalan haasaa reeddoo. Maaleessa sanbeenne goyyoomsi of danda'e haasa'i dhugaa haasofna waanta ta'eef koomentii dubbisaan haasa'in ilaa argaa artumani ilaa. Hidhiisaarraa cufaaree narratti cufaa jira adeemu. Walii galaan jiru. Mikinaatu ustaazonni sheekonni achi jalatti waan barreessan dubbisee haasa'aa jira. Dhiifama mana kobeetta waan ta'eef na rakkisaa jira. Konneeshinii kobeetta waan ta'eef baay'ee na rakkisaa jira. Ammas wanta waa walii galla. Thank you Raajiko. Waa walii galla. Uummata kana duratti akka koomentii hin dubbisne waadanaa gali. Elaa dhugaa rabbii dhugaa wallaahi billaahi anta akka koomentii dubbisaan jiru dhugaan siin jedha. Wallaahi billaahi hiika isaan beeku afaan kanaan natti naasa'iini maqaa Iyyasuusii waamiti waadanaa gali dhugaa Iyyasuus Kiristoos hin dubbisu. Walii kabajnu amantii keenya. Amantii keetti bu'aan jiru. Afaan hin beeku afaan kana hin beeku an dhugaa Iyyasuus Kiristoos hin dubbisu. Anama amantii kana hin beeku. Afaan kana hin beeku amantii namaa nan kabaja. An dhugaa hin dubbisu. Dhugaa koomentii dubbisaa jiru. Lakkii otoo dhugaa beettee dhugaan jallistuu dhugaa Iyyasuus Kiristoos jedhiin. Maafan jedha maali? Anis immoo gaasati kakatte sanatti itti waliin galu. Dhugaa Iyyasuus Kiristoos hin dubbisu naan jedhe. Dhugaan kan Waaqayyoo moo kan Yesuus moo kan Hafuura Qulqulluu moo dhugaadha waan ta'eef. Kakatte sanaan si nama nu kaanatu. Afaan itti kakatte sanaan si nama nu dhugaa Yesuus Kiristoos hin dubbisu naan jedhe. Dhugaa hin dubbisu. Waa'ee dhugaa dhiisi dhugaa ganaan sitti hima. Dhugaan kan eenyudha? Dhugaan kan eenyudha? Dhugaan kan Yesuus. Haati isaa. Abacada efagaha. Eshi kottu indubbisuun. Indubbisu amma haasa'aa jirra addisu. Dhaqaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkootiin cuubaa jedhee jette. Sadan waaqayyo tokkoo sana eessaa fiddeetu itti guuttee addisu. Suuraa meeqattanii komentirratti naa barreessa? Innaa min chigiraallee gaafadhaa jedham quraanumatu gaafadhaa jedham. Ko deeggarsa tokko malee koomentii cufadhe nuuf dandeeyaa saaraan macaafa kootti waan nan of agatee jiruuf itti amanee waan hin jiruuf. Maalas macaafan sitti maa jira maal sitti maa jira? Maaleessa macaafachuun dandeessu quraanaan of danda'a miti waan ta'eef. Inaasa hundaa'u an waa'ee islaamummaa ranaasaa osoo hin taane waa'ee tiriiniitii waa'ee maqaa amantaa. Eessaa fidduu akka tasaasa hoolaan nyaatte keessa jiraachuu danda'a macaafni kun inni itti jira itti kun. Addoo viidiyoo bayyaase viidiyoo bayish. Viidiyoo bayish. An sittani maatii haase. Maallatti himtare akkasumatti naasaa tamachi tonyaan. Bakka naasoo amma viidiyoo baatuttani moo naasoo? Viidiyoo hin ba'u ati immoo xiksii kan amma naaf iddutti viidiyoo hin ba'u. Amma islaamummaan ifa addunyaa kanaati kan jedhu tiraanisileet afaan arabiffaanis oromiffaanis amma sanatti hin ba'u. Ijoo kabajamtoota hordoftoota keenya namoonni hedduun asirra jirtan mata duree ga'aa dhaabbata wanta gara amantii kanaatti si fide maaloodha waan jedhu irratti haasa'aa jirra malee islaamummaan maaloodha waan jedhu miti.
mata dureen haasaan keenya. Waa'ee qaama Iyyesuusummaa yookaan waaqummaa Iyyesuusirra geenyeerra qabxii ajandaa keenya keessa jira. Iyyesuus ifa biyya lafaati. Kun waaqummaa isaa keessa. Engadammoo dogoggora mastaawoqiyaa laatti irratti Islaamummaan ifa biyya lafaati jette naa baasi Islaamummaan ifa biyya lafaati. Irra deebi'een jedha. Naa baasii siin jedheem fidi. Jecha kee miti margee dubbisuun barbaada. Addisuu isa irra deebi'een jedha. Arguun barbaadaan jedhe isati jettu kanan dubbisuu barbaada. Addisuu isa irra deebi'een jedha garuu ammas mata duree keenya irra dhaabannee haasa'an jiru. Mata duree keenya dhageenyerra. Yoo xiqqaatee dhugaa. Baasii naa dubbisi ijoolleen baasii naa dubbisi. Hin dubbisu viidiyoo wayi. Hin jiru kaa. Hin jiru. Eessaa fidda? Viidiyoo wayi. Islaamummaan ifa biyya lafaati kan jedhu quraana keessaas baasii naa fidi. Amma kanan baay'eetti viidiyoon hin ba'u. Dhugaa rabbii jira garuu ajandaa keenya hin fidu. Hin jiru. Maalitti beekta akka hin jirre? Hin jiru siin jedheem. Islaamummaan ifa biyya lafaati kan jedhu yoo ati naa fidde Saawud Arabiyaatti naqeen shaadaa qabadda. Eshi sii dubbisu viidiyoo baay'ee